kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota kootii dura nageenya waaqaa si yaa ga'u har'ammoo mata duree addaa tokkoon isinii dhiyeessaa. Innis waa'ee amantii ta'a. Waa'ee amantii hogganan jiru waa'ee amantii waaqeffataatis miti, waa'ee amantii kiristaanaa islaamaa yookaan immoo amantii biraatis miti. Dhugaan jirtu maalidha, maal fakkaatti kan jedhu irratti yaada kennuu barbaada. Lafa sana dhugaan jirtu takkittiidha, lamaa miti, sadii miti. Namni namatu dhugaa akka isa fayyadutti, akka isa fakkaatutti, akka isa taatutti babadhisee lafa kaa'e malee lafa tanarraa dhugaan takkittii malee lama jiraachuu hin dandeessu. Waan tokko eega jennee amantiin waaqarraa nuu kennamtus takkittuma ta'uu qabdi ture. Waaqni seera lama ilma namaati yookaan uumama kanaa hin kennine. Namatu seera akka isaa tolutti, akka isa fakkaatutti, akka isa fayyadutti baafata malee Waaqni wanni inni lafa kaa'u hunduu waan takkittiidha, waan wal fakkaattuudha. Egaa akka amantii Oromooti irratti yookaan waaqeffataa jechuu jedhifama. Akka amantii waaqeffataatitti wanna sadiitu jira. Wanni sadeen kunii tokko waaqaa, tokko ayyaana, tokko qaama. Amma akka amantii kiristaanaatti beesima aam walda manfas quddus jedhanii abbaa fi ilmaa fi ayyaana jechuudha. Wanni asirratti hubachiisuu barbaadu ayyaana kana namoonni amantii tokko tokko keessatti hafuura jedhaniiti hiikanii, garuu hiikni sirriin hafuura osoo hin ta'in ayyaana. Kanaafuu jechaan ayyaana jedhu kana akka hafuuratitti jecha hafuura jedhu isaan bakka bu'u akka akkanaa hubatanan barbaada. Kanaafuu wanni lafa kanarra jiru waaqatu jira, ayyaanatu jira, qaamatu jira jechaadha. Amma asirratti garaagarummaan amantii kiristaanaatiin wajjin addaan jiru waaqa tokko irratti walii gallaa, ayyaana irrattis walii gallaa, qaama bakka jiru sanitti kaa'i. Qaama san irratti qaama jechuun akka amantii waaqeffannaatitti uumama qaama qabu, qaama amma mul'atu kana, qaama namaa, qaama lafaa, gaara ta'uu danda'a, sulula ta'uu danda'a, muka ta'uu danda'a, horii ta'uu danda'a. Wanni qaaman harkaan qabnee arguu danda'e, harkaan ijaan agarree harkaan qabnuu dandeenyu hunduu qaamaaf hiika jedhuun kenneefi, ayyaanni immoo humna qaamni kuni qabu jechaadha. Waaqni nama kana hoggaa uumu indipendentii godhee uume, hirkasaadhaa miti. Waaqni hoggaa nama kana uumu, uumama isaa kana hoggaa uumu hirkasaan goone. Indipendentii yookaan walaba bilisa godhee uume Waaqni ilma namaa.
walaba hoonan jiru maal jechuudha? Natti irkadhuu jedheeti miti waaqni kan uume uumama isaa kana. Uf danda'i waa hundaa akka inni uf danda'utti uume uumama isaa kana waaqni. Fakkeenyaaf wanni tokko gogaa nurra ga'uu hirrifannaa hin dheechinaa uf baraaruudhaaf waan tokko goonaa kuni ajaja waaqaa ajaja waan biraan nu barbaachisu ofii keenyaaf waan badaarraa akka ofeenu qaamni keenya wanni badaan hoggaatti dhufe waan badaa jalasaa uf baraaruudhaaf immediately actionii fudhatu jira jechaadha. Kuni independentiidha. Eenyuudhaan gaafatu eenyuun mari'atu ufumaaf waan isa baasu san godhaa jechaadha qaamni kun jechaadha. Kanaaf irkataa miti waan irkataas godhee nu uumne uumama isaa kanaa walaba godheeti akka of eegu waan isaa tolullee waan isaa badullee sammuu isaatiin madaalee akka deemu godheet waan walaba godhee uume ilma namaa. Egaa ayyaana hoggaa jennuun ayyaana kana amma fakkeenyaaf jecha Amaariffaatiin hilliinaa wanna jedhantu jira. Hilliinaan kuni ayyaanaa jechuu dandeenya. Ayyaana wal fakkaataa jechuudha. Ayyaana jechuun kan waan badaarraa nu tiksu karaa gaarii akka deemnu kan nu qajeelchu jechaadha. Wanna biraatiin miti nu tiksaa nu eega. Wanna ayyaanni keenya hin jaalanne wanna sammuun keenya hin jaalanne wanna hilliinaan keenya hin jaalanne waaqni sin jaalatu jechaadha. Maaliifi wanna gaarii waaqni jaalatu akka hojjennu akka nutisu akka nu eegu waaqni ayyaana yookaan hilliinaa yookaan sammuu nu kenne jechaadha. Sammuu santu nu tiksa waan badaarraa kana kun gaarii miti amma namni sammuun kiyya naan hayyamu yookaan immoo hilliinaan kiyya naan hayyamu jechuun wanni wanna badaarraa nu eegu kan nu tiksu karaa gaariitti kan nu qajeelchu kan waaqni nu kenne kan nu bira jiru kan fagoon jirutu jira jechuudha. Kana jechuun waaqni walaba godheeti sammuu nu kennee waan barbaanne akka hojjennu waan hin barbaanne akka dhiifu gaariffafee akka addaaf foon akka amantii waaqeffannaatitti kuni maddi isaa ayyaana yookaan ayyaantummaa nu kenne yookaan immoo sammuu nu kenne yookaan immoo hilliinaa kan jedhamu kan nu kenne jechaadha. Sammuun kiyya naan hayyamu hilliinaan kiyya naan hayyamu hoggaa jennu humni waaqni nu kenne kan nu eegu kan nu tiksu waan badaarraa kan nu dhorgutu jira jechaadha. Sammuu keenya amanamaa taane jechuun waaqaa amanamaa taane jechuudha. Sammuu sanii waaqatu waan ofii jaalatu sammuun kee akka jaalatu ayyaanni kee akka jaalatu waan atin ayyaanni keenya waan hin jaalanne immoo ayyaanni keessi akka hin jaalanne godhee indipendentii si godhee akka waan hundaa ati irkataa oduu hin taane of eegdee jiraattu waaqni nama uumee jechaadha. Egaa akka amantii waaqeffannaatitti namni sammuu waaqni kenneef saniif ayyaana waaqni kenneef saniif amanamaa hoo ta'e waan inni irraa eegurraa irraa dhoowurraa of eeggate hoo jiraate namni cubbuurraa qulqulluudhaa karaa waaqaa deemaa jira jennee xamanne jechaadha. Kanaaf waanni ayyaana hoggaa jennu kaayi ayyaanni kuni waanni guddaadha. Ayyaanni kan nama dhuunfaadhaan nama tokkoofis saba tokkoofis akka gosaatitti biyya takkaafis akka biyyaatitti dachee tanaafis akka dacheetitti ayyaanni kan kenname jechaadha. Waan uume kan hundaa
bineensarraa qabee, horiirraa qabee, biqiltuurraa qabee waan uume kan hundaafuu ayyaana kenneef. Akka amantii waaqeffannaatitti uumamni waaqaa hunduu ayyaana qaba. Waan uume kana hundaayyuu indipendentii godheeti. Biqiltuun akkamitti akka horu, akkamitti akka of jiraachisu, akkamitti akka of eegu, waan badaarraa akkamitti akka of tiksu uumama isaa kana hundaafuu waan humna kenneefi jechaadha. Waaqan eegu ofii isaatii fi akkamitti akka jiraatu, akkamitti akka of horsiisu, akkamitti akka of baay'isu, akkamitti akka of tiksu kana hundaa indipendentii godheetu waaqni of dandeechisee waan ittiin of eegu hundaa kenneefi jechaadha. Uumama kana hundaafu. Kanaafuu waanni nama akka isa qofatti hirkatu hin barbaanne. Bilisa ta'ee sammuu isaatiin yaadee ayyaana isaatiin madaalee waa hundaa akka jiraatuu danda'utti bilisa godheetu gadi lakkise. Waaqni malee nama yeroo hundaa natti hirkattu malee, na kadhattu malee jiraachuu hin dandeechuu jenneen. Sammuu ayyaana qabdaa, ayyaana waan ayyaanni keessiin je'e, waan sammuun keessiin je'e amanamaa ta'iiti. Hoo isaanii amanamaa taatee isaan wanna gaarii karaa gaariidhaan waan si deemaniif sammuu keetii fi ayyaana keetii amanamaa eega taatee waaqafis amanamaadha. Waan sammuun kee jaalatu eega hojjettee waan ni jaalatus hojjette jechaadha. Kanaaf yeroo tokko tokko hoggaa dubbatanii murtii daanyanii nama eegu, nama bira taa'ee murtii namatti kennu, abbaan murtii sammuun keenya nu bira jira. Akkanatti deemis kan nuun jedhu, yakkarraayis kan nu eegu, badiirraas kan nu eegu sammuu keenya kanaa, ayyaana keenya kanaa jedhamee amanamaa jechaadha. Kanaaf lafa tana gubbaa uumama waaqaa kana keessaa waaqni hin jira. Waaqni yuuniversaalii kana hundaayyuu kan uume fi kan to'atu ta'u, ayyaanni immoo waaqni humna qabu kanarraa uumama isaa hundaafuu kennee akka isa eegu, akka isa tiksu kan bira kaa'ee jechaadha. Kenneef jechaadha ayyaanni kun. Ayyaanni abbaa kennameef santu itti fayyadama. Ayyaanni akka nama dhuunfatitti hin qabnaa, ani nan qabaa, namni hunduu hin qabaa, uumamni waaqa hunduu ayyaana qabaa. Ayyaana sanii nutu itti fayyadamaa, akka nu fayyadutti, akka ofii itti fayyadamnuuf nu kenname malee nama biraa itti fayyaduudhaaf nama biraati ayyaanni guddaan kennamee nama biraatiif ayyaanni xiqqaan hin kennamne. Saba biraati ayyaanni guddaan kennamee saba biraati ayyaanni xiqqaan hin kennamne. Hoo akkasitti kan amannu taate waaqumtuu waa hundaa wal dabarsee uume. Saba tokko ol kaasee kaan gadi qabee uume. Nama tokko ol kaasee kaan gadi qabee uume. Gara jennee amanuutti fi waaqni gara loogii godhutti nu deemsisa jechaadha. Amma kan loogii godhu nutu, gocha keenyatu, balleechaa keenyatu nu xinneecha. Akka sammuun keenya nuun jedhe, akka ayyaanni keenya nuun jedhe, ayyaana keenya qabannee buluu dadhabuutu nu xinneessa malee waaqaa miti kan dura xinneessee nu uume. Waan inni nama hundaafuu, saba hundaafuu, uumama waaqaa isaa hundaafuu qixxeetti ayyaana kenneef. Waliin dabarsine waaqni uumama kana hundaayyuu. Garuu warra ayyaana ofiisan qabatee akka waaqni bulaa jettee jechuun yookaan immoo akka ayyaanni isaa sun karaa gaariitti bulaa jedhee san qabatee deemuu, ayyaana ofiisan qabatee kabajee itti fayyadamuu fi
itti fayyadamuu dhabuutu namni humna waaqni kenneef ofumaa isaatii itti fayyadamuu fi itti fayyadamuu dhabuu isaatiin xinnaatee hookan wal dabre malee waaqni nama walis dabarsee hin uumne ayyaanas qixxee itti kennee fi qixxeetti itti fayyadamuu dhabuutu nama wal dabarsa. Amma ayyaanni akkamitti akka nama cimsuu saba Israa'el fakkii goonee fudhachuu dandeenya. Amma sabni Israa'el warra ayyaana waaqni kenneetti ayyaana ofiitti fayyadamanidha jechaadha uummanni kun. Ayyaana Ingiliziitti fayyadamnee, ayyaana Ameerikaanitti fayyadamnee, ayyaana Chaayinaa Ruusiyaatti fayyadamne. Ayyaana ofiitti dirree ofii warra kabajee, ayyaana ofii kabajee nuu ayyaana qabna jedhee warra ayyaana ofiitti of ta'ee bule jechaadha. Warri biraa immoo warra nu ayyaana hin qabnu jedhee ayyaana warra Israa'elitti bulee jechaadha. Orma kanaa ayyaana kan dhoorre waaqa utuu hin ta'ini isaantu ayyaana waaqni kenneef qabachuu dhiisee ayyaana ofii gatee ayyaana warra biraatitti bulee jechaadha. Ayyaana dhabuun immoo qaroomina dhabuu fidaa, sabboonummaa nama dhorga, sabboonummaa namaatti hir'isaa, jagnummaa namaatti hir'isaa, qaroomina namaatti hir'isaa. Sabni Israa'el addunyaa kanarratti qaroo kan ta'e, sabboonaa kan ta'e, cimaa kan ta'e, warra ayyaana ofii qabatee ayyaana namaa utuu hin ta'in warra ayyaana ofiitti bulee jechaadha uummanni Israa'el. Ciminni Israa'el ayyaana ofiitti buluu isaaniitirraa madda malee Israa'el nama addaa ta'u irratti miti kan maddu. Saba of ta'ee oduu ayyaana saba biraan ta'in ayyaana ofii qabatee jiraatee jechaadha sabni Israa'el. Uummanni Oromoo hoggaa seera gadaatiin bulu, hoggaa amantii ofiitiin bulu, qaroomin isaa, cimoomin isaa, sabboonummaan isaa of ta'uu isaatii fi abbaa ayyaana ofii ta'ee jiraachuu isaa sanirraa maddaa jechaadha. Ciminni Oromoo dur sirna gadaa komplikeetidii amma warri amma hammayyaa tume kana biraan gahiin kana qulqulluu kana kan tume qaroomina kana kan argate Oromooni of ta'uu fi ayyaana qabaachuu santi. Ayyaanatu qaroo nama taasisa. Ayyaanatu sabboonaa nama taasisa. Hanga ayyaana dhabduun qaroominni keetii fi sabboonummaan kee ofitti amantummaan kee ofirratti hirkatuun kee gadi bu'aa jechaadha. Kanaaf warri koloniidhaan addunyaa qabatuudha deemanii dura humna ayyaantummaadhaan nama kan of taasisu kana, nama qaroomina kan kennuuf kana, nama sabboonummaa kan kennuuf kana dhabsiisuu irratti xiyyeeffatanii jechaadha. Namni gaafa humna waaqni kenneef kana dhabu gaafa kana qaroomin isaa hir'ataa, cimin isaa hir'ataa, sabboonummaan isaa hir'ataa jechaadha. Amma Oromoon dur dhugaarraan gorre, dhugaadhaaf du'u suni maali? Ayyaana waan qabuuf ayyaana santu karaa dhugaa akka deemu, akka dhugaarraan jallanne isa eega. Har'a warri baranne jedhan, warri gugurdaan Piroofeesar Dooktar jedhuun kuni uummata fuuldura dhaabbatee seenaan maal laan jette utuu hin jenne, uummanni maal laan jedhu utuu hin jenne, warri barate kun fuula uummataa fuuldura dhaabbatee hoggaa sobu, hoggaa kijibu. Boru maalaan ta'a, boru uummanni waaqni maal laan jedha, namni maal laan jedha, seenaan maal laan jette kan hin jenne kuni maal sababni isaa? Ayyaantummaa dhabuu isaatitu badiillee isa wallaalchisee, salphinallee isa wallaalchisee, beekumsa isaa hir'isee namni gugurdaan beekadha jennuun kun har'aa fuuldura keenya dhaabbatee nu sobee uummata kana karaan taanitti oofaa jira jechaadha. Kuni ayyaantummaa dhabuun hangam akka nama hir'isu,
qaroomina namaati irratti namni qaroomina jechuun waan boru badii fidu waan boru rakkoo fidu har'a beekuudha jechuudha. Har'a beektee irraa of eeguudha jechuudha. Oromoon durii cubbuu ilmooti jettee hin galu yaada. Ilmoo ofiitiif yaada. Nuyi har'a ilmoon teenya boru maal taatee dhiisiti? Nuu har'a malee boru maal taana jennee yaadnu. Har'a faayidaa hoo argannee faayidaan kun boru nu miidhaa waan biraa nutti fidaa. Nu gaafachiisaa. Nu busheechaa. Nu xinneechaa. Hagi jennee yaaduutis dadhabne jechaadha. Qaroominni immoo eegaa waan badaarraa nun eegin eegaa karaa nagaa addunyaa irratti nagaa uumuu eegan danda'in jaalala uumuu eegan danda'in misooma uumuu eegan danda'in guddina eeguu eegan danda'in tasgabbii eeguu hin danda'in barnoonni baranne jennu kun eega ilma namaa fayyadin wanni inni barnoota jennee ta'u iddoo kennuuf hin jiru. Garuu rakkinni kana hundaatu maddi kana hundaatu of ta'uu dhabuu fi sammuu yookaan hilliinaa yookaan ayyaana waan jedhasan akka qabnu beennee waan sammuun keenya dhiisinuun jee dhiifnee waan ayyaanni keenya gara biraatiin ayyaanni keenya dhiisinuun jee dhiifnee yookaan akka jecha Amaariffaatitti hilliinaan keenya nuun jee dhiifnee hilliinaa keenya sanii amanamaa taanee jechuun ayyaana keenya amanamaa taanee jechuudha. Gara biraatiinis waaqafis amanamaa taanee jechuudha jechaadha. Kanaafuu bu'urri ilaalchaa amantiidhaa haala kanaan akka waaqeffannaan itti ilaalu loojikiidhaan haqa lafa jiru irratti hundaa'eeti addunyaa kanallee uumama kanallee uumallee itti madaalaa jechaadha. Kanaaf waaqni namaaf aangoo guddaa kennee indipendentii godhee yookaan bilisa godheetti uumee hirkataan goonee namatu hirkataa of godhe humna waaqni kenneef san itti fayyadamuu dadhabe sammuu waaqni kennee itti fayyadamuu dadhabe ayyaana waaqni kenneef itti fayyadamuu dadhabe malee ilmi namaa waaqni nama hirkataa oduun godhin bilisa godhee humna ayyaantummaatis kennee fi qaamas kennee fi sammuu waa ittiin madaalee badaa fi gaarii saddaafoo kennee fi ilmi namaa kan hundattuu fayyadamuu dadhabee rakkoo irratti kan of kuffise nama malee waaqni nama guutuu godheetu waa hundaa kennee fi akka uumetti amana amantii waaqeffannaadhaayi. Kuni dhugaa yuuniversaalii ta'e loojikii ta'e namni hunduu hubatu namni hunduu akka of ta'u dhugaa takkitti lafa kanarra jirtu akka fudhannuudha malee gara kamiifuu Oromoodhaafis yookaan ayyaana Oromootitti bulaa jechuu miti waaqeffataa ta'uu jechuuni waaqeffataa ta'uun of ta'u jechuudha. Faranjiin tokko gaa waaqeffataa ta'ee waaqa dirree teetiitti dirree irra jiraattutti ayyaana qabdi jeefitti buli ani ayyaanan qabayyee ayyaana kee kadhadhu sabni kee ayyaana qabayyeeti ayyaana kee kadhadhu ayyaana nama biraan kadhatanii dachee nama biraan kabajini dachee tee kabaji of ta'ii jennaan malee nama Oromoon ta'in tokko rogaa waaqeffataa ta'uu Oromoo ta'iidhaa miti of ta'iidhaa jechuudha. Kanaaf kuni seera uumamaati. Uumamni of ta'aa jedhe malee waan biraa ta'an jenne fakkaadhaan jenne akkanan isin uumetti akkanan walqixxeechee isin uumetti walqixxummaa kana fudhadhaati namni hunduu walqixaanis hundaanuu walqixa yaa'ati amanaati jiraadhadhaa kan jedhu jechaadha. Yaanni waaqni kan uume bilisa godhee walqixxee godheen uume har'aaf ergaan isin dabarsu kanuma galatooma.